gaggaaru Ashamiya matabe Ashamiya dammato Ashamiya matabe Ashama harka fuudhii hordoftoota Fu'aad Show jalatti argamtanuu ammas deebinee dhufnee jirra. Eeyyeen oolmaan akkam jajjabaataattuu jirtu jecha warri haaraa dhuftan keessummaa keenya nooruu anaa dhufu subscribe godhachuudhaan maatii keenya ta'a, maatii jaalalaa ta'a, maatii bashannanaa ta'a. Ergaawwan adda addaa hatattamaan akkas hin bira ga'uuf egaa kunoo haala kanaan subscribe godhaati nu hordofaa oduu an akka isin bira ga'uuf jechuudha. Eeyyeen arramo ammasi maarrajaa yookaan immoo ragaa lammaffaa isiniif qabadhee dhufeen jira. Eenyuun beektu? Ustaaz Hamzaa Jimmaa jechuudha. Ustaaz Hamzaa Jimmaa jechuun akkuma duraan dubbataa ture, akkuma kurrifataa ture jechuudha. Takka callisee akkan hin beekne hin beektu jechuudha. Ijoolleen ajirratti argamtan jechuudha. Eeyyeen ijoolleen baareen ergaa dheengadda ani feesbuukii irratti bilbila kiyya laxxafee jechuudha. Ergaa ragaa wajjin cubbuu osoo hin taane ragaa wajjin naa fidaa waan jedhu maxxanseen ture jechuudha. Kanaafuu ammas ergaan na bira gaggaahaa jira jechuudha. Baay'ee na bira gaggaahaa jira. Eeyyeen warri ragaa dhugaa Afrikaa qabdanu kunoo waasaappiin kiyya kunoo asirra jira waan ta'eef sanarraanii osoo na qunnamtanii naan geessanii mee sagalee mucaa tokko isin dhageessee dhufa imimmaan ishee isin dhageessiseen dhufa. Leetti qabaatan isi warri biyya alaa keessatti warri Itoophiyaa jirtan yoo leetti Itoophiyaa biyya qabaatan isi warri immoo biyya alaa argitanii galtanii jechuudha. Har'a immoo biyya alaa argitanii galtanii har'a immoo jechuudha waan isaan nutti godhee jiru argitanii jechuudha. Wallaalaasi ani maal kubuusanii maal wallaalaasi isi warri argitanii jirtan jechuudha waa yaasa yoo gumaa kan Kino baza Rabbiin isisin kan laqi yoo sodaatan adiraa obboleettummaa adiraa obboleessummaa neema. Hamzaan keenya kana fakkaata jechuudha. Ilaala ilmoon namaa gubattu malee ilmoon namaa miidhamtu malee hin dubbattu. Miidhamtu malee imimmaan hin buuftu jechuudha. Dhaggeeffadhaa Hamzaa keessan jechuudha. Hamzaan keessan kunoo kanuma. Innis ustaazaa hareeda dheereffatee naan ustaaza jettanii yeroo baay'ee na nyaataa turtan kunoo Hamzaan keessan kanuma jechuudha. Eeyyeen ammas immoo wanti isinitti barbaadu jechuudha. Waan ajaa'ibaatu jira ammas. Waan ajaa'ibaa waan isin dhibee isin hin dhiifnetu jira. Isa gara boodaatti isinitti hima kan waa'ee kanaa dubbadheetiin ka'a jechuudha. Eeyyeen jaarsa haadha manaa Hamzaa jechuudha. Abbaan manaa ishee na qunnameera jechuudha. Waan adda addaa ciccimoo ta'an na biraan ga'ee jira jechuudha. Waan haalaan sukkaneessaa ta'e gochaa Hamzaa jechuudha. Wallaahi laazim waan ajaa'ibaati jechuudha. Egaa haadha manaasaa akka ta'e ragaa wajjin suuraallee naaf ergeera. Allahu akbar. Osoo nikaa irraan buusin jechuudha Hamzaan kun kan inni fuudhee amma ulfeessee wajjin jiraataa ilmoo irraa argatee jiru jedhee. Allahu akbar ilmoon sun illee ilmoo haraamaati jechuudha. Ilmoo nikaa irratti nikaa hidhateetu jechuudha namtichi kuni. Kanaafuu kunoo har'a garuu Rabbiin isa qabee mana hidhaatti jechuudha kan inni argamu yaa jaraana jechuudha. Kanaafuu yaa Oromoo kiyya dhaggeeffadhaa baariiniin keessa kan jiraattan hundi keessanuyyuu namticha kanatti yoo inni diqqoo hidhaadhaa bahee jechuudha. Yoo inni diggata mana hidhaatii bahee baariiniin keessan jiraadha yoo inni jedhe isinuu beektanii jechuudha. Wallaahi alazim waliigalaatii guruppii hidhaatii waldeeggaraatii birrii buusisaatii jechuudha. Namticha kana achi keessaa gara Itoophiyaa qofa akka inni dhufu nu godhaa. Nu godhaa arragaa wajjin waa baay'ee of harkaa qaba jechuudha. Waa baay'ee of harkaa qaba. Wallaahi billaahi hanga maatii isaa deemuu hin danda'a jechuudha. Seeraan hin deema jechuudha. Kana maalii kana dhaalii miidhama moo maal jedhama? Kana seerumaan fuuteetuyyuu hidhaa akiraa duniyaa hidhamuu qaba inni. Duniyaattis hidhaa taa'uu qaba akiraattis hidhaa taa'uu qaba inshaallah rabbi. Inni kan rabbiiti rabbiin yuusan dhiisu jechuudha. Namni ilmii akkanaa of keessaa qabu jechuudha. Waan inni godhee shamarran keenya jechuudha. Waan inni godhee bahee jedhee kadhataa ture hunda rikoordiin harka jira jechuudha. Bayi kottuullee warra kodhee biftuu jedhee isanni ilmaan namaa janajjanu tokkoon na bira gahee jira waan ajaa'ibaati jechuudha. Isas egaa taraasaa eeggatee isin biraan gahaa jechuudha. Eeyyeen hundi keessa dursa subscribe like tuquudhaan ijoollee biraa akka nu gahu nu jabeessaa galatoomaa jenna. Egaa itti aansuudhaan waan nama saalfachiisu inni waan abbaa manaa isheerraa jechuudha. Abbaa manaa haadha manaa ishee inni amma wajjin jirurraa ragaa dhugaa wajjin wantan isarraa dhagahee kan isa biyya jiru jechuudha.
sani kaayidhatee gara sana ergee jechuudha. Wal fuudhanii wajjin jiraata dhaqaniiti jechuudha kan inni achi ergee. Hammaan kana garuu inni maraatee jira jechuudha. Hamzaadhumti qofti gara biyyaa naaf dhufu malee rakkoo tokko illee hin qabu jechuudha. Ijoolleen baareen garuu qophaahaa. Hamzaa Jimmaa hidhaadha baanaan rabbiiti isa qabe waan ta'eef isinis qabaa alan wallaahi akka ijoollee imimmaan dhiigaa buusise kanatti hin hafu Hamzaan jechuudha. Hin hafu waggaa lamaaf hin kurrifataa ture hin hafu anillee. Aan Neymaarii miti sareedha naan jaalladha. Nama sobdee maqaa rabbiitiin nagadattu jechuudha. Nan du'a malee niisu jechuudha. Na amanaa wallaahi laazim. Amma abbaa manaa jechuudha. Abbaa manaa ishee isa haadha manaa inni haadha manaa kooti ilmoo irraa gatee jiru kana jechuudha. Nikaa irraa qaba malee nikaa siin buufneen jedheera. Maatiitu beeku jedheera. Jaarsa biyyaatu beeka waan ta'eef amma nikaa siin kennine jedha jechuudha. Allahu akbar. Hamzaan dhufee akka nikaa irratti nikaan hidhamu dhufee nutti himu jechuudha. Quraana isaa kee akkuma hadiisa sana keessaa jechuudha. Hadiisa qobaatti qaba yoo ta'e eessa abbaa isaa lixariyamu eessa abbaa isaa amma qabaa rabbiiti isa qabe osoo iqaamaa qabu ijoollee meeqa qabsiisee shamarran meeqa qabsiisee Hamzaan shamarran meeqa qabsiisee biyya galche tokkome yoo isin baatee wajjin jiraachuu diddee yookiin immoo hojjetamuu fididdee maal godhe hin qabsiise ani iqaamaan qaba jedhee of bookkisee iqaamaa rabbii caalaa baate iqaamaa rabbii osoo jiru iqaamaan nama waa tokko sin fayyadu jechuudha. Iqaamaan ilma namaa soba. Iqaamaa rabbiitu caala waan ta'eef Hamzaa Jimmaa gagam godhameera jechuudha. Kan qabe immoo shorxaa osoo hin taane rabbitu isa qabe jechuudha. Nama waraqaa qabu tokko akkamitti qabuu danda'a shorxaan? Waay. Isumaan gaafadha jechuudha. Nama waraqaa eeyyamaa qabu tokko akkamitti shorxaan qabuu danda'a? Hojii isaa irratti baraniitu gagam godhan jechuudha. Kanaafuu hamma hin tufta jechuudha. Waan godhaa baate haadha manaa namaa isa fuudhaa baate isa nikaa irratti nikaa fuudhaa baate in kaffalta Itoophiyaa dhufte. Yoo si gadhiiseef mootummachi silaa sin gadhiisu hojiin kee haalaan ragaa wajjin jara bira gaheera waan ta'eef sin gadhiisanu yoo si ajjeesuu dhiisanii jechuudha. Kamiifuu nagaadhaan kottati gara biyyaa. Kanaafuu likkii keen argita jechuudha. Likkiin taageenyaa taallee Hamzaa Jimmaa. Yookiin xiyyaara sanarraa of darbattee of ajjeesu yookaan immoo Itoophiyaa dhufu kawuletti aandino asit dhuftu isir beetno baareenin dhattus isir beetno yaante assalaamu alaikum kana beettaa garuu kana jala muradhu kottu sagalee kana biraan nagaa eeyyen haadha manaa isaa hin qabamne mana jirti biti amma mucaa baatte abbaa manaa keetii atis shiftaa akka taate sirriitti dhageenyeerra na dhageessa sagalee koo akkati dhaggeeffattu nan beeka. Shiftaa akka taate sirriitti si dhageenyeerra. Atis shiftaadhuma akka Hamzaati jechuudha. Duraan osoo mana dalagaa jirtu jechuudha. Osoo mana dalagaa jirtu Hamzaan ijaazaa si buusee si shakashakaa akka ture dhageenyeerra. Tokko osoo abbaa manaa qabdu osoo abbaa manaa nikaa qabdu biyyaa jechuudha. Isa kayyantee kayyanamtuun Hamzaa wajjin ijaazaa buutee osoo wal shakashaktuu jechuudha. Hamzaan ulfeesseedhan. Erga ulfooftee immoo erga ulfaa'ee maal wayyaa jennaan sin fuudha jedhee nikaa hidhate Hamzaan jedhan. Allahu akbar nikaa irratti nikaa hidhate. Kanaafuu atis intalattiin qophaayi. Maatii keetu beeku jaarsa biyyaatu beeku akka gurbaanni biyyaa kun si fuudhe jechuudha. Inni immoo naan qonnamee kunoo wallaahi bilbilaan naan dubbate amantus dhiiftus abbaan manaa kee inni biyyaa jechuudha. Akka nikaa sirraa qabullee kakateetti ilmi namaa akka katu. Waan biyyi beeku naan jedhee kakateetti waa cubbuu wanti sirraa jira kanan beektamti atis itti gala kee bireeffadhu yookiin fooqi irraa of darbadhu waa lamatti tokko jechuudha. Hamzaan kees butameera hareedee sobduun jechuudha. Sobdee hareeda gadheessitee uummata shawwaddi jechuudha. Kana booddee nama shawwaduun hafii jira giftii koo dhaggeeffadhu jechuudha. Abbaa manaa kee biyyaatii fi nikaa ofirraa buusii awwala yoo fooqi irraa of hin darbadhu jettee jechuudha. Isa kadhadhuuti jabaadhuuti utuu rabbiin qiyaamaa isaa sitti hin buusin akkuma Hamzaatti qiyaamaa isaa buuse kana jechuudha. Qiyaamaa isaa utuu inni sitti hin buusin jabaadhuuti waa tokko godhi furmaata tokko godhi jechuudha. Haala balazzaa allaqellish. Mee sagalee shamarraniis dhageessee waan jirri naaf ergaa inboksii jechuudha. Laayikii tuqaa sheernuuf godhaa bakka bakkatti waliin nu daddabarsaa galatoomaa ulfaadhaa ragaa biraa wajjin ammas qabadhee isinii dhufa jechuudha. Eeyyan waasaappiin koo kunooti waan ta'eef asiin naan gahaa jedhee isinitti meera warri ragaa guutuu qabdan asiin fidaa naan gahaa halkan gaarii.
hojiin isin galcha jedha. Hojii yoo nu galche birrii 30 fudhata. Raatti sasaabaa argee ta'u inni ilmoon namaa shaantaa qabattee gammaddee galta. Inni immoo feestaalii qabatee beela'ee hagalu wallaahi. Amzaan nu beelesse baarinii keessatti. Amzaan nu beelesse siin jedha ishee. Isin kan nuun ta'e yookaan nuuf ta'a. Uffata aadaan fide jedha. Birrii 30 wayiitti itti gurgurata. Jalbaaban fideedha. Birrii 10 meeqatti itti gurgurata. Itoophiyaa birrii meeqatti itti gurgurata. Birriin isinii galchedha. Birriin keenya yoo galte 500 yoo galte birrii 70,000 birrii 60,000 dhibba ijoolleen 500 yoo bakka biraatti yoo galfatan birrii 80,000 birrii 90,000 galfatu jechuudha. Gumaa Kinu baasa rabbiin isa sintan laqi yoo sodaatan adaraa obboleettummaa adaraa obboleessummaa neemaa.